Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Waboo waraana mootummaa leelaa jiraachuu gabaasuu isaa itti fufe. Lola dhaabbataa Oromiyaa keessatti bifa addaa waggaa 7 ol waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemu ammallee jabaatee akka itti fufe gabaasaaleen ba'anii foomsaniiru. Lola kanaan waboon ammallee sochii isaa jabeeffataa fi suutuma suutaan sochii mootummaa sadarkaa dhabamsiisuutti gahaa akka jiru hima. Akka kanaan tibbana waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuu isaa beeksiseera. Waboon zoonii kibba bahaa gaafa onkoloolessa 10 bara 2025 godina Arsii Bahaa ajajuu ganda aangoo dachee magaalaa walqixxee waraana bilisiginnaa leeluudhaan 17 ajjeesuun 10 ammoo madeessuu isaa ibseera. Gama meeshaa waraanaatiin ammoo qawwee hakiima 2 qawwee boodatti afaa 2 fi hidhannoo 8 gumbii 12 waliin akkasumas kopheewwan waraanaa 25 fi qophiiwwan waraanaa irraa eeggachuu maddii oduu kanaa Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii gabaaseera. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kanaa naamuneessaa ganda gujichaa iddoo addaa Haroo jedhamutti gaafa onkoloolessa 11 bara 2025 tarkaanfii cimaa fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa madoon adabuu isaa himeera. Waboon tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota sirnichaa 29 ajjeesuun 35 madeessuun 2 ammoo boojii isaa gabaasichi ibseera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee hakiima 6 fi isnaayiperii 1 irraa eeggachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii gochuu isaa gabaasichatti ibsa. Oduma wal qabatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Waragoo Arsaammaatti gaafa onkoloolessa 12 bara 2025 tarkaanfii fudhachuudhaan loltoota sirnichaa 3 ajjeesuun 2 ammoo madeessuun gabaafameera. Ittuma fufuun humna dabalataan magaalaa Laaloo Assaabii irraa gara ganda Axxoosii Sibaanitti kanneen imalaa turan irratti hattee hidhuudhaan 4 battalatti ajjeesee 5 ammoo madeessuu isaa gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan karaa nagaatiin ulaa galaanaa argachuun ishee shakkisiisaadha jedhame. Ejjennoo mootummaan Isaayyaas waan beekamuuf karaa nagaatiin ulaa galaanaa argachuun shakkisiisaa ta'a jechuudhaan ajajaan waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saadiqaan Gabratiinsaa dubbatan. Jeneraal Saadiqaan dhimmoota fedhiin tarsiimaa akka ulaa galaanaa Itoophiyaaf fala argachuun nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaatiif daran barbaachisaa ta'uu kaasuun ibseera. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun ishee barbaachisaadha ka jedhe Jeneraal Saadiqaan kanaan dura bara aangoorra turetti dhimma kana kaasuu aangaa'onni yeroo sanaa yaadicha fudhachuu dhiisanii harkatti busheessuu irra darbanii nama dhimma ulaa galaanaa kaase ija addaatiin ilaalaa akka turan yaadachiiseera. Amma waa'een dhimma ulaa galaanaa ka'uun isaa baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa himuudhaan ani dhimmi ulaa galaanaa argachuu barbaachisaa akka ta'etti nama na'aa jedha. Dabballoota TPLF biratti dhimma ulaa galaanaa kaasuun waan safuu maqaan isaa hin dhaabne akka ta'etti ilaalamaa ture jedha. Akkamitti dhimma kana kaasta akka jedhu anarrattis gaaffiin ka'aa tureera jedha. Ministeerri muummee Itoophiyaa biyyi kanaan dura Itoophiyaan galaana diimaa fi Eertiraa loluuf fedhii hin qabdu jedhanii akka turanis ni yaadatama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad Itoophiyaa buufata galaanaa argachuun dhimma lubbuun jiraachuu akka ta'e erga dubbatanii as biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdeen olaanaa ture. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka himanitti Itoophiyaan fedhii qabdu irratti haa mari'annuudha ka jedhan ministeerri muummee bu'uura kennanii fudhachuu, bu'uura uummanni itti fayyadamuu fi bu'uura gabaa irratti hundaa'uun irratti haa mari'annu waraanni hin barbaachisu jechuun dubbatanii ture. Jeneraal Saadiqaan gaanfa Afrikaa keessatti siyaasni tasgabbaa'ee akka jiraatu ka barbaadamu yoo ta'e Itoophiyaan ulaa galaanaa amansiisaa ta'e isheef barbaachisaa jedhe. Waraana Itiyoo Eertiraa kanaan dura ture irratti mootummaan Isaayyaas Afawarqi humna qaba jedhee waan yaadeef si'a 2-3 kaballaatiin rukuteen waan yaade nan godha jedhee waan yaadeef waraana banee ture. Daangaa keenya bannee fi dinagdee keenya banaa taasifnee akka fedhan buna keenya fudhatanii osoo alatti erguun daldalaa jiranii warqee imbaasii isaanii keessatti osoo shammatanii doolaara imbaasii isaanii keessatti osoo sharafatanii helikoophteraan osoo fe'anii wanti hin godhamin hin turre jechuudhaan Eertiraa yeroo sanatti utuu homtuu ittiin badin waraana akka bante yaadachiisan. Humna ittisaa keenya bannee isaan agarsiisaa osoo jirru sanaan olitti itti ejjetanii saamuu barbaadanii tilmaama dogoggoraas waan qabaniif waraana bananii ka jedhu qondaalli kun namoota gocha Eertiraa ture sana aaraa turaniif gaafachaa turan keessaa tokko akka ta'e himeera. Hojiin dippiloomaasii amma hojjetamaa jiru gaaffii ulaa galaana Itoophiyaa addunyaa irratti fudhatama akka argatu taasisaa jira akka jedhu Jeneraal Saadiqaan
jecha hin dubbatamnee fi akka duraanii ta'uun isaa hafe sadarkaa idil addunyaatti amanamaa dhufeera, fudhatamas argateera jedha. Sirriidha, dhimmi kun hin barbaachisaa. Osoo wanti kun hin raawwatamin gaanfa Afrikaa keessatti sirni tasgabbii qabu jiraachuu hin danda'u. Kuta'uu baannaa yeroo hunda rakkoo keessa nu tursiisaa akka jedhu fudhatama qabaa jedha. Itti aansee ka dhufu akkam goone haafinnu gaaffii jedhu ofiin kaasuun filannoowwan baay'eetu jira. Karaan dippiloomaasii jira. Karaan bifa daldalaa ta'een dhufuu danda'a. Garuu kun fedhii Itoophiyaa guutuu danda'a akka jedhu dhimma biraati. Dhiibee dhumnaan ammoo filannoo waraanaa yookaas humnaanis dhufuu danda'a. Filannoowwan kunneen banaadha jechuun deebise. Ulaan galaanaa karaa marii fi kennanii fudhachuudhaan yookiin karaa daldalaatiin argamuu barbaadan itti fufee qabeenya Itoophiyaa ta'uu hin danda'u jedhan. Itoophiyaan ulaa galaanaa kan ishee ta'e, kan ofii ishee bulchituu fi misoomsitu, nageenya isaa ofii ishee kan eeggattu qaama biyya ishee ka ta'e yookiis biyya biraarraa akka kireeffamu kan hin taane barbaaddii jedha. Jeneraal Saadiqaan ajandaan kun yeroo ani kaasaa ture caalaatti sadarkaa idil addunyaatti fudhatama akka argatu gochuun danda'ameera jedha. Amma dubbiin jiru akkamiin haafinnu ka jedhudha. Kun ammoo haala jiru duukaa wal simsiisaa akka deemamu ta'a jechuun filannoowwan baay'eetu jira. Mootummaanis filannoowwan kanneen soqaa jira jechuun yaada isaa kenneera. Anaaf gaarii ka ta'u gaarummaa egeree uummata biyyoota lamaaniitiin walii galteedhaan osoo ta'e wayyaa jedha. Karaa uummanni biyyoota lamaanii fayyadamoo ta'aniin ta'uu isaan filadha ka jedhu Jeneraal Saadiqaan mootummaanis karaa naga qabeessaa fi dippiloomaasiitiin yoo ta'e filata. Haa ta'u malee mootummaan Isaayyaas Afawarqiin durfamu osoo aangoorra jiru kun hin ta'u kanneen jedhanis jiru. Ejjennoon mootummaa Isaayyaasiin durfamu maal akka ta'e beekamaadha ka jedhu Jeneraal Saadiqaan karaa dippiloomaasii fi naga qabeessa ta'een ulaa galaanaa argachuu dandeenyaan shakkisiisaa ta'uu isaa himeera. Eertiraa keessa jijjiiramoonni dhufaa jiran jiraachuu kakaasu qondaalli waraanaa duraanii kun namoonni nagaa fi guddina barbaadan kanneen kennanii fudhachuu itti amanan humnoonni fedhii waliin guddachuu qaban uumamaa jiru jedha. Haa ta'u malee mootummaan Isaayyaas Afawarqiin durfamu qindoomina inni Tigraay keessa jiru waliin gochaa jiru biyya gooluufidha jedha. Hariiroo inni faannoo waliin qabaataa jirus ka biyyattiidhaaf balaa ta'uu danda'u ta'uu isaa kaasa. Sariitii yookaasis sharariitii kana ka maddisiisu Isaayyaasidha. Akka sariitii ta'etti fo'aa yookaas xaxaa kana ka maddisiisaa jiru jechuudhaan ibseera. Mootummaan Eertiraa Itoophiyaa yoo goolamte malee akka mootummaatti kan itti fufu fakkaatee ittiin dhaga'amu jedha Jeneraal Saadiqaan. Kun amala isaa dhaabbata. Yeroo aangoorra tures kanaan argaa ture ka jedhu namni kun ammas kanan argaa jira jechuun dubbateera. Kanaaf kun ammoo mootummaan Itoophiyaa gara filannoo humnaatti akka galuuf kan dirqisiisudha ka jedhu Jeneraal Saadiqaan osoo of qusatee taa'ee waan tokko daangaa bulchiinsa Itoophiyaa qabatee Zaalambassaa, Ayigaa qabatee Baadimmee fi kaan qabatee namoota hidhachiisaa, namoota ergaa ifatti deeggarsa hunda gochaa, faannoo waliin qindoomina uummachaa yeroo jirutti wanti nutti dhufu hin jiru jedhee yaaduun imaammata mootummaa sirriidha jedhee hin yaaduu jechuun ibsa. Kun osoo ta'aa jiru immoo mootummaan Itoophiyaa wanti natti dhufu hin jiru jedhee callisee taa'uun filannoo fudhatamu miti jechuun mirga ofirraa ittisu, nageenya biyyattii eegsisuu qaba jechuun ergaa isaa laateera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan kufaatii ishee dhoksuuf na himatte jechuun Eertiraan deebii laatte. Tibbana ulaa galaanaa ilaalchisuun kaaba Itoophiyaatti Eertiraan humnoota faannoof garee TPLF ijaaruun nagaa dhowwuuf hojjetaa jirti jechuun Itoophiyaan xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ergiteen himattee turte. Yeroo sanatti deebiin Eertiraa himata san kan waakkatu yoo ta'u, inumaa Itoophiyaan naannicha balaaf saaxilaa jirti jechuun addeessiteetti. Guyyaa har'aas qondaalli Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal Itoophiyaan kufaatii ishee dhoksuuf Eertiraa himatte jechuun fuula Tiwiitara isaa gubbaa katabe. Barreeffama tuffii of keessaa qabu katabe kanaan Yemaaneen waggoota lamaan darban keessatti duula diinummaa fi hammeenya Itoophiyaa Eertiraa irratti adeemsisaa turte hangam ulfaataa akka ta'e yaadachiisee jedhe. Paartiin Itoophiyaa bulchu Biltsiginnaan qajeeltoowwan waraana ittisuuf qophaa'an seera idil addunyaa akka cabsame fakkeessuun komii dhiyeessaa ture jedheera. Komii kanaan weerara fakkeessuun uwwisa argachuuf dhimma itti baachuu isaas Yemaaneen ibse. Paartiin PP kufaatii isaa haguuguuf ka fayyadame malee himata dhugaa akka hin taane maxxansa isaa kanaan qondaalli Eertiraa kun eereera. Oduu keenya birootiin hiyyummaan Itoophiyaa keessatti dabalaa jiraachuun sadarkaa sodaachisaa irra ga'aa jira jechuun baankiin addunyaa akeeke. Biyya durooma himachuu keessa dabartee paartii badhaadhinaan buluu himataa jirtu Itoophiyaa keessatti
Hiyyummaan akka coqorsaa arfaasaatti dagaaguu isaa dhaabbileen addunyaa himaa jiran. Akka kanaan Itoophiyaatti bara 2025tti hiyyummaan dhibbantaa 43 dabaluu danda'a jechuun baankiin addunyaa akeekkachiiseera. Ibsi kun hogganoonni Itoophiyaa waa'ee dabaluu dinagdee biyya isaanii dubbatanii torbee utuu hin bulin dhaga'ame. Muummeen ministeera Itoophiyaa akkasumas pirezidaantiin biyyattii torbanoota darban keessa haalli dinagdee Itoophiyaa guddataa akka jiru ibsaa turan. Mootummaan isaanii qaala'insa to'achaa jiraachuus dubbatanii ture. Faallaa dubbii kanaa baankiin addunyaa Itoophiyaatti hiyyummaan dabalaa akka jiru himeera. Uummanni walakkaa biyyattii jala jiru ga'u sadarkaa hiyyummaa hammaataa keessatti kufeera jedha. Gabaasni baankiin addunyaa hiyyummaa fi walqixxummaa qabeenyaa ilaalchisuun tibbana qorannaa baaseen akka tilmaama kaa'etti Itoophiyaa keessatti bara 2025tti sadarkaan hiyyummaa gara dhibbantaa 43tti ol guddachuu akka danda'u ibse. Kana jechaan uummata biyyattii walakkaatti ka dhiyaatu hiyyummaa keessatti kufeera jedha. Itoophiyaa waggoota 12 oliif hiyyummaa hir'isuu irratti tarkaanfii guddaa erga fudhattee booda waggoota dhiyoo as garuu qormaanni alaa fi keessoo lammiilee biyyattii irratti wal jijjiiruun jijjiirama hiyyummaa keessaa ba'uu lammiilee irratti dhiibbaa uumuu itti fufee jira jechuun gabaasichi ibseera. Sababoota hiyyummaa Itoophiyaa saffisiisaa jiran keessaa inni olaanaa lola biyyattii keessaa ta'uu hubachiise. Weerara Koovidiin jalqabee waraanni biyya keessaa kaaba Itoophiyaa fi kaanii akkasumallee gogiinsi cimaa fi qaala'insi jireenyaa hammaachuun GDP biyyattii gadi deemuu isaaf sababoota olaanaadha jedha. Sadarkaan hiyyummaa biyyattii bara 2016 dhibbantaa 33 ture. Bara 2021tti dhibbantaa 39tti ol guddateera. Bara 2025tti ammoo gara dhibbantaa 43tti ol ba'uu akka danda'u raagamee jira. Akka qorannaa baankii addunyaa kanatti bara 2016 waggoota 9 gidduutti uummanni dhibbantaa 10 haaraan jireenya isaa gadi bu'uun hiyyoomeera jedha. Safartuun kunis namoota guyyaatti doolaara 3 gadi argatan tilmaama keessa galcha. Lammiilee Itoophiyaa dhibbantaa 37 galiin isaanii guyyaatti argatan doolaara 3 gadi ta'uu qorannaa kanaan akeekame. Dhibbantaa 38 ammoo yoo xiqqaate daa'imni mana barumsaa galuu qabu tokko barnootaan ala akka jiruu fi dhibbantaan 26 ammoo ga'eessota barnoota sadarkaa tokkoffaa hin xumurre akka ta'an tilmaamameera. Haaluma wal fakkaatuun dhibbantaan 41 bishaan dhugaatii gahaa akka hin arganne qaala'insi jireenyaa jiraattota magaalaa daran miidhaa jiraachuu kan ibse baankiin addunyaa hawaasni baadiyyaa gabaa waliin walitti dhufeenya xiqqaa ta'e waan qabuuf qaala'insi jireenyaa akka magaalaatti cimaa akka hin ta'inis ibseera. Sadarkaan jireenya baadiyyaa haalaan gadi bu'uusaas uummata biyyattii keessaa harki 3 hiyyummaa keessa jiraachuu eereera. Baadiyyaa Itoophiyaa keessatti misoomni humna namaa gadi aanaa ta'uu yaaddoo ta'uu ibsuun bara 2021tti ga'eessota baadiyyaa keessaa dhibbantaan 86 barnoota sadarkaa tokkoffaa akka hin xumurre hubachiise. Akka baankiin addunyaa jedhutti giddugaleessaan maatii baadiyyaa keessaa walakkaa akka ta'an tokkoon isaanii yoo xiqqaate daa'ima nyaata gahaan dhabuun qancare tokko qabu jedha. Kanneen harka 4 keessaa tokko ta'an ammoo daa'imman haalaan miidhaman qabu jedhe. Garaagarummaan tajaajila mootummaa galii irratti hundaa'e argachuu irratti mul'atu guddaa ta'uu fi abbummaa fi qoodinsi qabeenya biyyattii hamma hiyyummaa akka calaqqisiisu ta'uu ibseera. Lammiilee Itoophiyaa harka qalleeyyii ta'an keessaa harki tokko qofatu konkolaataa, firiijii fi kompiitara fa'aa qabaa jedha. Maatii harka qalleeyyii ta'an yeroo baay'ee gabaa fi tajaajila mootummaa irraa akka dhiibamanis ibse. Walakkeessa bara 2024 irraa eegalee mootummaan haaromsa dinagdee maayikiroo adda addaa akka jalqabe yoo ta'u, kunis gara sharafa alaa gabaa irratti hundaa'etti ce'uu, haaromsa daldalaa fi gibiraa, jijjiirama kurmaanaan taarifa humna ibsaa, deeggarsa boba'aa dhabamsiisuu dabalata ture. Haaromsi kunniin carraa hojii uumuu damee dhuunfaatiin durfamu guddisuu, qonnaan bultoonni xixiqqaa gabaa akka argatan fooyyessuu fi dandeettii damdamachuu namoota jireenya gadi aanaa jiraatanii cimsuuf qophaa'ee ture. Dhiibbaa hatattamaa haaromsi kun hiyyummaa irratti qabu hir'isuuf mootummaan faayidaa seeftineetii dabaluu, miindaa hojjettoota mootummaa ol kaasuu akkasumas deeggarsa xaa'oo taasisaa tureera. Hordoffiin dhiyeenya kana gaggeeffame akka agarsiisutti guddina dinagdee maatii jalqaba bara 2025tti bara 2024 waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu xiqqoo fooyya'eera. Haa ta'u malee ammallee keessumaa magaalota keessatti hamaa ta'ee jira. Bara 2025tti hiyyummaan gara dhibbantaa 43 tilmaamamaan galiin guyyaatti lammiilee argatan doolaara 3 ta'uu akka hin oolle gabaasichi akeekeera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.